jechoota kamii dubbatteeti kan jaalallee kee yookaan hiriyaa kee duukaa wal dhabde? Jechoota kamii dubbatteeti kan obbolaan kee duukaa wal dhabde? Jechoota kamii dubbatteeti kan hollaa kee yookaan immoo aantee kee duukaa wal dhabde? Kanaafuu jechoota kana hin dubbatiin kaa dhala namaa wajjin jiraachuuf tasuma akka gaaffiiwwan kana hin gaafanne. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspired World taatanii jirtan akkam jirtu bakki isin jirtanitti gammachuun nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa mata dureen barnoota keenya har'aa kan baay'ee namatti mi'aawu kan barnoota guddaa of keessaa qabudha. Jireenya kee jiraannu keessatti kan irkoonuuf ta'an yookaan immoo namoota duukaa jiraannu duukaa haala kamiin yoo jiraanne jireenya nama sana duukaa fooyyeffachuu dandeenya jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Dhala namaa wajjin jiraattu kamirrattu jechoota kan akka hin dubbanne obboleessa keellee haa ta'u obboleettii keellee haa ta'u haadha warraa keellee haa ta'u abbaa warraa keellee haa ta'u fira keellee haa ta'u haala gaallee haa ta'u jecha kan akka itti hin gaafanne duukaa jiraachuu feeta taanaan maaliif yoo jette gaaffiiwwan kana gaafattinaan dhugaan siin jedha sa'ama san sirraa baqachuu fedha waan ta'eef. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa wajjin hanga dhuma isaatti turtii gaariin siniin jedha. Tole egaa akkuma isiniif himee gaaffiiwwan kana akka hin gaafanne dhala namaa kamiinuu inni illee tokkoffaa irratti kan argamu hanga har'aatti hanga yoona kanaatti hin heerumne hammana geessee amma ammaatti moo hin fuune ati yoo hojiin arganne hamma ammaatti ati mana keenyaa hin qabdu mana hin qabdu gaaffiiwwan kun gaaffiiwwan baay'ee jibbisiisoodha jechuudha. Nama kamiinuu hanga yooma kanaatti shamarran kamiinuu ati hanga yoona kanaatti akkamiin hin heerumne akkamiin ati maatii mataa keetiin horranne jennee yoggaa gaafannu sammuu ceephoo keessa galu sa'a sanarraa kaasanii si baqachuu barbaadu sirraa deemuu barbaadu sitti hiiquu hin barbaadanii jechuudha. Maaliif yoo jette gaaffii baay'ee ulfaataadha. Jecha baay'ee summii ta'edha. Infuunee gaafa nuun jennu nama tokkoon baay'ee itti dhaga'ama. Amma yoo naa geesse hirmeen kee deemaa jira umuriin kee deemaa jira maaf hin fuutu maaf hin fuune jennee yoggaa gaafannu ceephoo guddaa keessa gala baay'ee dhiphata. Umuriin koo deemaa jira jedhee baay'ee si adda siin arguurraa hin baqata hin qusataa jechuudha. Maaliif yoo jenne jechoota kana dhaga'uu hin barbaadu waan ta'eef tasuma akka jechoota kana hin heerumne hin fuune jetteen gaafanne. Hanga har'aatti ati hojiin arganne hojiin qabanne hoo nama gaddisiisa jettee shamarrallee ta'e dhiira hin gaafatiin. Maaliif yoo jette jechi kun baay'ee isaan biratti baay'ee ulfaata waan ta'eef namoonni kun jecha kana gaafa sirraa dhaga'anii kaasanii baay'ee si jibbu sirraa baqachuuf wanta isaan hin goone hin jiru. Hojjetaa mootummaa taate hanga har'aatti ati mana hin ijaarranne ati yoo mana hin qabduu konkolaataa mataan kee hin qabduu jettee hin gaafatiin. Maaliif yoo jette namtichi kun maaliif akka inni dhabe hin beektu waan ta'eef. Baay'ee sammuu isaatti qabamu baay'ee itti miidhama waan ta'eef akka hin gaafanne gaaffiiwwan kana baay'ee ulfaatoodha waan ta'eef. Inni itti aanu immoo tasuma hiriyaa keetiin hin sossobiin hiriyaa dhiilaallee haa ta'u hiriyaa durbaallee haa taatu nama beektullee haa ta'u nama hin beeknellee hin sossobiin yookaan immoo irratti muudii hin qabatiin. Hiriyaan kee sun har'a waa tokko siif godhee jira taanaan boor immoo gaafa inni wanta sanarra deebi'ee siif gochuuf ka'u yookaan immoo laaqana siif affeeree ta'uu danda'a yookaan immoo taaksii keessatti maallaqa sii kaffalee ta'uu danda'a. Guyyaa lammiffaa irratti sobdee keessi kee hin qaqqabiin yookaan boorsaa kee hin qaqqabiin akka isa kaffaluutti qoyafachuu ani nan kaffala jettee sobdee keessi kee gamaa gamanaa yookaan boorsaa kee hin qaqqabiin yoo kaffaluu barbaadate qophaa'ee kaffale. Sa'a sanarraa kaasee namti sun muudii irratti qabatta taanaan si baqachuuf wanta inni hin goone hin jiru waan ta'eef tasuma hiriyaa kee irratti muudii hin qabatiin yookaan immoo hin sossobiin. Namichi sun akkati sobduu taati bareennaan akkati olmaan olleefitti sii lakkaa waan ta'eef tasuma gochaa kana hin raawwatiin. Golga duuba yaada tokko dubbachuu keetiin dura hubachuuf yaali.
otoo wanta sana addaan baafattee hin beekin dura otoo namni tokko yaada sana dubbatee hin xumuriin dura yookaan gochaa sana hojjetee hin xumuriin dura daftee irratti ariifattee dubbachuuf yaaliin. Tasuma si baqata namtichi kun gaafati golga duuba yaada waa'ee namtichaa utuu hubatiin asotu si baqachuuf barbaada waan ta'eef. Ati garaagarummaa ilaalcha dhala namaa kabaji. Garaagarummaa ilaalcha dhala namaa kabaji. Ilaalcha ittiin ilaaltu miti kan inni ilaalu. Ilaalcha mataa isaatiin. Ati lakkoofsa 6dha kan galagalee sitti mul'atu. Karuu karaa isaa yoo ilaalti lakkoofsa 9. Garaagartummaa lakkoofsa 6 fi 9dha. Ilaalcha inni ittiin yaadee dubbataa jiruun ofiif sirriidha. Ati qoy dhaab afachu. Ati akkas jechaa jirta. Maaf akkas goote jennee gaafa nuti dubbatu dhugaa na haman namtichi kun si baqachuuf wanta inni hin goone hin jiru. Maaliif nan hubattu jedhee yaada waan ta'eef. Amma si danda'ametti ilaalcha namaa kabaji. 6 gaafa galagaltee ilaaltu 9 fakkaata. 9 immoo gaafa galagaltee ilaaltu 6 fakkaata waan ta'eef ilaalcha isaa kabaji. Inni itti aanu immoo gonkumaa haasaa namootaa gidduutti hin kutiin. Afaan irratti isaan addaan hin kutiin. Otoo isaan haasaa jiranii afaan irratti yoo kutte baay'ee sitti qabamu. Akkati yaada mataa isaa akka inni dubbatee miira isaa sitti matu godhi. Akka inni yaada mataa isaa sana dhoosee bilisummaadhaan sitti haasaatu ilaachuufi qabda. Tasuma yaada inni haasa'ee fixu ammaan inni fixutti dhaggeeffadhu. Yaada tokko kaasee gaafata afaan isaa irratti dhootu bilisummaa oduu gaafata dhowwatu namtichi kun na haman isirraa baqachuuf wanta hin goone hin jiru. Utuu inni haasa'een fixee miti qoy akkasidha gaafateetu baay'ee sitti qabamu. Sirraa baqachuuf wanta inni goone hin jiru waan ta'eef yeroo namni haasaa sitti haasaatu dhaggeeffadhu xumuri. Yoo kana goote namtichi sun baay'ee si jaallata. Inni itti aanu immoo tasuma nama tokkotti hiriyaa keettis haa ta'u fira keettis haa ta'u alagaatti haa ta'u wayisheetti wayisatti tasuma akka hin qoosne. Yoggaa qoostu fuula isaa ilaallata qoosi. Maaliif yoo jette qoosaa itti qoostu sanaan fuulli isaa yoo guduunfamee jira yookaan immoo fuula sitti nyaara sitti guuree jirate haasaa sana dhiisi addaan kuti qoosaa sana. Qoosaan namoota tokko baay'ee dhangaggaa baay'ee hadhaa. Qoosaa sababa sanaa namni sun sirraa baqachuu danda'a. Sirraa deemuu danda'a waan ta'eef qoosaa qoostu san adda baasi beeka. Kanaafuu qoosaa qoostu adda baasi beeki. Inni itti aanu immoo jireenya jiraattu keessatti namoota ceephessuurraa cimsii of qusadhu. Namoota maal gochuurraa ceephessuurraa of qusadhu. Ceephoon dhala namaa garaa isaa gargar baasa. Yoo ati yeroo hundumaa kan ceephessitu ta'e maaf akkas goote maaf akkas gochuu didde jettee yoo ceephessite na amani namtichi sun si baqata. Si baqachuurraa wanta inni hin goone hin jiru. Tasuma nama ceephessuurraa of qusadhu. Inni itti aanee argamu immoo yeroo nam tokko bilbila isaa sitti kennu suura ilaali jedhee sitti agarsiisuu sitti laatu tasuma eeyyama isaa ala bilbila isaa mirgaaf bitatti hin deebisin. Maaliif yoo jette isatti haanee wanta jiru wanta hin beekneef. Gonkuma bilbila namni sitti laannaan fayyadami jedhee sitti laannaan eeyyama isaa ala xuxxinaan namtichi sun tasuma sin jaallatu lammiffaa bilbila isaa sitti harkaan qabiif hin laatu. Bilbila obboleettii kee haa ta'u, bilbila hiriyaa kee haa ta'u, bilbila jaalallee kee haa ta'u, bilbila abbaa barbaade yoo ta'e eeyyama isaa ala footoo yookaan suuraa inni sitti agarsiise ala dabartee bitaaf mirgatti deemtee hin ilaalin. Itti aansuun inni dhuma irratti argamu namni tokko ogeessa fayyaa bira beellama akka qabu yoo sitti hime tasuma waa'ee dhukkuba sanaa hin gaafatin. Namichi sun akka dooktara biraa yaada qabu sitti hime miti. Ati immoo tasuma itti aansitee hin gaafatin. Maal akka ta'e maal shakkeeti maaliif na gaafate jedhee ceephuu keessa seena waan ta'eef dhibbuu keessa seena maadhana shakkeeti maadhana yaadeeti jedha waan ta'eef gabaabumatti wanta ati jechuu qabdu akka ati daftee fayyitu abdii guddaan qaba ittiin jedhi. Tasuma wantoota kan akka raawwanne namoonni immoo
yoo kana raawwatte na amani nama kamuu faana jiraachuu dandeessa. Kanaafuu gonkumaa pooyintoota naan isiniif kaasikan tasuma akka nama hin gaafanne. Yoo nama sana gaafate na amani namni sun sirraa baqachuuf wanta inni goone hin jiru waan ta'eef. Akkanumallee barnoota biraa hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu. Akka viidiyoon haaraa yoggaa gadhiifamu notification akka isin ga'uuf subscribe godhaa. Akkanuma immoo maatii keessaniif share gochuu ni dandeessu. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii baay'een sin jaalladha.